distii yookiin immoo wanta gaarii mi'a mana keessaa nama mi'a biifee fa'i achiin fidadhee dhufee jechuudha. Jarjarun ko mali rom ke uniga Shamar kafuuni kabajamtoota fi daawwattoota sab maqaa koo jijjiireedha. Daawwattoota fi kabajamtoota leensaa hindamuluna family jirtu nagaa keessanii anin nagaa kooti isinis baga nagaa taatanii jirtu miti nagaa keessanii miti anis nagaa galata waaqayyoo inni nagaa keenya ta'e immoo maqaan isaa eebbifamu inni hanga guyyaa irraatti nu eeggeensisee eebbifamuun isiniin jedha. Waan tokko isin faana haasa'uudhaaf dhufeen jira jechuudha. Gaaffii na gaafattaniif gaaffii baay'ee karaa keessaa naa dhiyaate jechuudha. Koomentii irrattis waan tokko barreessitanii jirtu jechuudha. Yaada sanaaf yookiin immoo deebii isaatiif isiniif deebisuun dhufe jechuudha. Maal jechuun barbaade obboleettiin tokko waa'ee biyyan galaa jira. Biyya yoon galuu shantaa ammamii qabachuu kiiloo ammamii shantaa meeqa qabachuun qaba yookiin immoo shantaa yookiin kiiloo meeqa qabachuudhaan qaba mi'a akkamiin qabachuu qaba jettee gaaffii na gaafattee jirti jechuudha. Gaaffii kanaaf deebisuudhaaf ifama nama dhufe jechuudha. Waan hin jirre na gaafataniitu kanaaf jechuudha. Ammaan qabachuu akka qabdu siniifan himaa warra kaaniif illee in ta'a jechuudha. Gaaffii fi deebiin kun jechuudha. Waan hin beekne walirraa barachuun waan beektan immoo na barsiisuun gaariidha jedhee yaada. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf dursa garuu warri channel kanaaf araataatan subscribe godha, like, share, comment godha. Subscribe godhaati mallattoo alarmii yookiin immoo mallattoo bilbila ishee agarsiistu sana gadi tuqa video koo yoon gadhiisu dafee simbira ga'a jechuudha. Yaa daandii gubbaadha kanaaf sagaleen galuu danda'a, makiinaan darbuu danda'a, suuqiidha waan ta'eef namni dhufuu danda'a. Kanaaf jechaanii ofirra ilaalaa dubbadhaa jechuudha. Kanaaf jechuudha shantaan isin qabattan akka nufi kooti qabadhee galetti jechuudha. Yoo seerra akkasii jijjiiramuu baate shantaa lamatti qabattu. Shantaan keessan immoo kiiloo ammamii ta'uu akka qabu isiniifan hima jechuudha. Kiiloo 23 akka tikkeetti irratti mutte jechuudha. Kiiloo 46 heeyyamama. Kiiloo 46 suni iddoo sadiitti jechuudha. 23 46 dhufa mitiire kiiloo 23 shantaa tokkotti 23 shantaa tokkotti kiiloo 23 nattu jechuudha. Harkatti immoo kan qabatamu akka seera tikkeetti irratti isinii barreeffamutti kiiloo meeqa jedha kiiloo 7 jedha jechuudha. Kiiloo 7 dhiistanii isin immoo dabaltanii kiiloo 10 naqattu jechuudha. Kiiloo 10 harkatti darbaa jechuudha. Kanaan alatti garuu maallaqa iddootti isin gaafatan qaba waan ta'eef jechuudha. Erga isin dabarfadhe jettanii abdii hundumayyuu fixxanetti jechuudha. Iddootti isin kaffalchiisu qaba jechuudha. Ani dabarfadhe jedhee ergan gammadetti jechuudha. Kiiloo 20 garuu shawwadee dabarfadheen jira jechuudha. Anqilxifinnaan nan qaba. Kan hiriyaa kootiiti jedhee suu ta'ee dabarfadhe jechuudha. Isa kanitti kanfaleen baay'een qabadhee ture tirfii jechuudha. Isin immoo akkas gochuu dhiisaati, seera akkasii dhiisaati. Kiiloo isiniin jedhame qabadhaa yookiin immoo yootti kanfaluu barbaadan birrii gahaa qabadhaatii baa jechuudha. Kiiloo tokkotti akka Dubaayitti diraamaa 100 isin gaafatu jechuudha. Kiiloo tokkitti jechuudha. Kanaafannaa maal gootu kaargoo ergaa. Kaargoo keessatti immoo maal akka erguu qabdan isinitti himaa jechuudha. Waan akka televiziyoonii hin erginaa kuma televiziyoonii tokkittiif televiziyoonii haaraan tokko jechuudha. Bittanii isin yoo fiddanii karaa kaargoo birrii yoo hinji shantama yoo ta'e hinji shantama yoo ta'e hinji isaatiini 30 isin gaafatu jechuudha. Yoommoo hinji 30 ta'e 32 ta'e birrii
kuma 15 isin gaafatu jechuudha. Ani televiziyoonii LG dha. Televiziyoonii ani fidee dhufe televiziyoonii qabadheera, jiippaasii qabadheera, DVD qabadheera. DVD sanatti maal la godhanii bakka sadiitti na ergan jechuudha. Heeyyama baasisii naan jedhan. Heeyyama iddoo baalasilxaanota magganaanya achi deemiti. Achitti heeyyama baasisii naan jedhani. Heeyyama baasisee gaafa deebi'ee dhufu immoo siistamni hin jiru. Anis guyyaa 4 na deddeebisan jechuudha. Finfinneetti 4 hin deddeebi'ee jechuudha. Gaaf kaan hin bullaa hin ta'u. Gaaf kaan hin gallaa hin deebina hin ta'u. 4 deebineet arfaffaa irratti baafanne jechuudha. Waan akka televiziyoonii, waan akka jiippaasii, waan akka kompiitaraa karaa sana energiina hin ba'u jechuudha. Waan akka maashinaa, waan akka firiijii, waan akka maashina bishaanii karaa sana energiina rakkoo guddaa qaba jechuudha. Siistamni hin jiru jedhu waan meeqa jedhu kanaaf karaa sana energiina isiniin jechuu barbaada. Gaaffii isin na gaafattaniif immoo ifama nama dhufe. Itti kennee jirachuudha. Kanaaf waan akkasii energiina carqee ergadha. Waan maabiraatitti sakka'amee hojjetu energiina gonkuma jechuudha. Gonkuma. Maaliif maallaqa baay'ee baastu si gara 10,000 jiippaasii haaraa miti. Jiippaasiin kos haaraa miti. DVD'n kos haaraa miti. TV'n kos haaraa miti. Haaraa miti jechuudha. Moofaa ture. Isumaan achitti fayyadamettini fudhadhee dhufe jechuudha. Gaafa isa fuudhee dhufu sagaleen kun dhaga'ama ta'uu hin beeku. Bubbeen isin jira. Daandii gubbaas hin jira. Kanaaf suu ta'ee dubbadha jechuudha. Gaafa nani isa fuudhee dhufu birrii meeqana kan falchiisan beektu? Addisii miti moofaatti. Birrii 10,000 kan falchiisan jechuudha. Isa dhugaa. Sun dhuguma jechuudha. 10,000 kan falchiisanii. Tikkeetti isaa qabachuudha. Darrasanyii isaa yookiin immoo santiin kan falee qaba jechuudha. Nagahee isaa qaba jechuudha. 10,000 jechuudha. 10,000 hin baafadhe jechuudha. Kanaaf birrii keessan amma baastan as gaatii bitadha. Obboleettiin tokko immoo gaaffii waa'ee distii na gaafatte dhaqeessanii fida. Tole distiin ishiin na gaafatte suuraan karaa immoo na ergitee jirta. Distii kanadha jechuudha. Ani waxii itti waxeen jira kaleessa jechuudha. Distiin kuni gaariidha. Distii kana amma waan televiziyoonii waan argiteetti itti kaargootti naqxanii ergitanii waan distii kana distii yookiin immoo wanta gaarii mi'a mana keessaa nama mi'a biiffee fa'i achiin fidadhee dhufe jechuudha. Isatti nan kan falchiifne kafanatti naman kan falchiisanii distii akkanaatti naman kan falchiisanii waan mi'a mana keessaatti naman kan falchiisanii jechuudha. Argitanii distiin kuni yoo sin kikkiin baqilaallee miicitanii kikkii misira duudaa hundumayyuu miicitanii gadi tinaxanii kasalarra keessan daqiiqaatti isin bilchaata hindaan qolletti hojjechuu dandeessu jechuudha. Distiin kuni asii miti achiin bitee jechuudha. Distiyoota fufurdaa fidadhee dhufe distoota babbareedduu kana jechuudha. Kanaaf maal gootu asiitoon ta'een isa kana achuma bitadha. Asis immoo jira gatii isaa na gaafatte gatii isaa hin beeku achi waan hin fidee dhufeefi jechuudha. Kanaaf distiin 1,000 gadi hin jiru asiisi 5,000 4,000 waan akkasiitu jira jechuudha. Walitti jechuudha. Tokko toon ta'e furdaan bareen isaa bakka 5,000 4,000 hin bitattu jechuudha. Kanaaf asiis bitachuu waan dandeessaniif waan akkasii kaargootti naqee fidee hin dhufuu yoo jettu ta'e asuma bitadha. Asii mi'a barbaadan filattanii bitachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf wanti nan isin gorsuu danda'u yoo jiraate mi'a waa'ee maabiraatii itti sakkaamee hojjetamu kana isa akkasii kana infidiinaan isiniin jechuu barbaada. Wanti isin gorsu kanuma gaaffii na gaafattaniif galatooma. Amma immoo dhumarraa waan jedhuun qaba. Waan isiniin jedhuun qaba jechuudha. Dhumarraa ergaan dabarfadhuun qaba jechuudha. Gaaffii na gaafachuu barbaadda yoo ta'e karaa imo kooti barreessatti na ergaa. Wanti waa'een koo gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate wanti isinii dabarsu yoo jiraate
karaa imo kooti warri imo ko beektan injirtu kan abbaa warra kooti irratti sirguu dandeessu magaafi buleetiin kun nagaafatte gaafi baay'ee dhufa garuu muraasa isin deddeebisaa jechuudha samoona kana gaafi nagaafachuu barbaadda yoo jiraate hiriyoonni kun itti dhiyaatanis narraa fagoo jirtanis yoo jiraatan karaa bilbila abbaa manaa kooti maxxansee ture isarrattis yoo argitan rakkoo tokko yoo hin qabu karaa koos immoo kan warri beektan imoon koo jira whatsaappiin koo jira bootmii innis jira tiktookiinis jira isaanis dawwaltanii yaadas naa kennuu dandeessu na gorsuus yoo barbaadan gorfamuu nan danda'a waan hin balleessi keessatti yoo jiraate waan barbaadan nafis gaafachuu dandeessu waa'ee hojii irrattis immoo na gaafatanii turtanii maallaqa ammamii sii danda'e suuqiin koo bal'aa waan ta'eef malee mi'a baay'ee galcheera suuqiin koo bal'aadha baay'ee isaa bal'aadha mi'a baay'ee galfadheera galata waaqayyoo naana gadamaa jira hojjechaan jira abbaa warraa kiyya immoo hojii biraa deemee jira ani immoo as keessa na oolachuudha kanaaf suuqiin amma makka fixu birri baay'een fixu garuu kiraayitti isinirraa fixachuudha as keessatti biyya Itoophiyaa keessatti mana hin qabdan yoo ta'e kan itti hojjettan kan namaati yoo manni kan namaati yoo ta'e achirratti kiraayii irratti kan miidhamtan malee mana keessan keessatti akka barbaadanitti birri xiqqoon hojjechuu dandeessu jechuudha maaliif hojiidhaaf kutannoo qabaadhaa malee hojiidhaaf kakka'umsa qabaadhaa malee wanti nama daangeessu tokko illee hin jiru jechuudha hojii irratti qilxifannaa qabaannaan jechuudha kanuma isin gorsaa birri xiqqoon isin ga'a mana kiraayii hin qabdan taanaan garuu mana kiraayii qabdu taanaan birri xiqqoo qabattanii yoo jiraattan hojjechuu dandeessu mana kiraayiitu ulfaata jechaa as biyya kana keessatti kan ulfaatu mana kiraayiidha suuqii kiraayii namaaf hojjetama amma yeroo kanatti waan hunduu dabalee jira jechuudha kanaaf akkasitti yaada kanuma isin gorsaa warri gallee hojjannattanii omoo hojjechuu dandeessu wanti taane tokko illee hin jiru maatii ofii faana zanaafataa jedhanii jiraachuun waan tokko isiniin jecha barbaada waan dubbadhu keessatti waan dogoggoree yoon dogoggora qabaadhe na gorsaa na of galchaan isiniin jecha barbaada waan na gorsita yoo jiraate na gorsaa dhugaan gorsa nama na fudhatudha waan balleessi yoo jiraate nu gorsuu dandeessu kana sirreessinaan jechuu dandeessu isiniin jecha barbaada isinan jaaladha isinan kabajaa laayikii gochuun dagatiina isiniin jedha maalin bu'aa jira mooti soofii jechuudha biddeen fataffatee nyaachuudhaaf na kajeelsise kana isiniin jecha barbaada kotta wachuu waan hojjenne nyaanna nagaatti naa tura oolmaa gaarii isin haa ta'u ciao ciao bye jarjarun ko mali ronke uniga